Ayya shama kam jirtu durtootaaf kabajamtoota OTS Elsa channel hundumti keessa nagaa keessanii ani nagaa kiyya waaqeena galatu guyyaa irraa kana immoo editingiidha walitti deebineeti jira jechuudha haala salphaa ta'eetiin egaa suuraa bifa kanaatiin qabdanii gara kanaatti akkaataa itti gadarachuutii dandeessanii haala bareedaa ta'eetiin isinitti agarsiisa jechuudha guyyaa irraa kana yookiin arareefuu gara channelii kootiitti kan dhuftan yoo jiraattan immoo baga nagaan dhuftan anaa dhufuu isiniin jedheera ani maqaan kiyya Elsaayin jedhama jalarraa OTS Elsa ka jedhu subscribe gochuudhaan akkasumas illee viidiyoon isiniif gadhiisu dafee ofiisaatiin akka inni isin qaqqabu godhachuudhaaf immoo mallattoo bilbilaa kan fuuldura jirtu cuqaasuutii qabdu jechuudha baay'een keessan gaafii naga gaafachaatti jirtu sababii ani isiniin deebisiin jiruuf immoo baay'ee isaa irratti jechuudha gaafii keessaniif deebii kan ta'u viidiyoo isiniif hojjedhee channelii koo keessa isiniif kaayetiin jira garuu namoonni baay'ee hin daawwatiin jirtu jechuudha kanaaf akkuma garanarratti argaa jirtanii viidiyoolee hedduu isiniif hojjedhee waan jiruuf channelii koo keessa seenuudhaan kan isiniif ta'u daawwachuutii ni dandeessuun isiniin jedha xiqqoo share saayinsii itti baay'ee dhiifama gara iskiriinii deemee haala hojii isaatii haala ittiin suuraa edit gootan waan isinitti agarsiisu sirriitti steepii kiyya hordofaan isiniin jedha amma gara iskiriinichiitti isin dabarsa. Okay, kun hordoftoota xiyyaa walitti deebineeti jirra. Egaan wantoota an ittiin suuraa kana editii godhu hundayyuu jechuudha applicationii dabalatee hunda isaayyuu description jala yookiin viidiyoo koo jala isiniif kaayetiin jira. Akkasumas illee telegiraamii koo irraa ni argattu jechuudha hordoftoota xiyyaa. Kanaaf suuraa bifa kanaatiin edit godhachuudhaaf kan isin barbaachisu jalqaba irratti backgroundii kana jechuudha. Backgroundii kana isiniif nan kaa'a wanta hunda isaa bifa kanaatiin isiniif bareecheetiin jira jechuudha. Kan isin barbaachisu suuraa keessan kuttanii keessaa baastanii irra kaa'uutii qofaadha jechuudha. Haala ittiin suuraa kuttan amma isinitti nan agarsiisa. Warri sirriitti kana caalaatii baruu barbaadanii ammoo part 1 fi part 2 kan jedhu yookiin kutaa tokkoffaa lamaffaa jedhee isin barsiisee chaanaalii koo keessa isiniif kaa'ee waan jiruuf achiin galtanii daawwachuutii ni dandeessuun isiniin jedha. Kunoo gaa jalqaba irratti kunoo bifa kanaatiin ka'eetii jira jechuudha. Kanaaf isa kana kutee backgroundii fokkisaa kana geddaruutiin qaba jechuudha. Kana gochuudhaaf egaa gaalarii keessan keessa teessanii sheerii gochuutiin ni dandeessu jechuudha. Gara PSRT keessanitti gara PSRT applicationitti jechuudha. By the way PSRT kan inni hojjennu yookiin ammoo PSRT keessan keessa seentanii jechuudha. Akka PSRT keessan keessa seentaniini kunoo mallattoo plaasii kan fakkaatu ni jirti jechuudha. Yookiin mallattoo sarchii kana cuqaasuu ni dandeessu. Kan barbaaddan filachuutii ni dandeessu jechuudha. Achii booda suuraa keessanii ni filattu jechuudha. Suuraa background isaa kutuu barbaaddan sana akka filattaniini gara kanaa isin fidaa. Achii booda xiqqoo ishee gara nattas dabartanii cut out kan jettu jirti jechuudha. PSRT kana keessa cut out kana cuqaastu jechuudha. Warri kana caala sirriitti baruutii barbaadanii part 1 part 2 jedhee isin barsiisee waan jiruufan xiqqoo ariifadhee isinitti agarsiisaa jira jechuudha. Egaa kunoo cut out kana ergi cuqaastanii gara kana isin fide jechuudha. Ergini gara kana isin fide kunoo gaa suuraa keessan lafa barbaadanitti kuttaniiti irraa baasuu ni dandeessu jechuudha. Kunoo akkuma argaa jirtanii bifa kanaatiin suuraa keessan kutuu jechuudha. Kanaaf an kuna kuteen isinitti agarsiisa haala ittiin kutuu. Kunoo bifa kanaatiin saayizii ittiin kuttan sana xiqqeessuuf dabaluu ni dandeessu jechuudha. Bifi kunaan nagaa amma kunoo kutaatiin jira jechuudha. Amma kunoo akkuma argaa jirtanii listi godhee gara darbeetiin jira. Achi booda gaamma fakkeenyaa fi mallattoo ijaa kana innaa cuqaastanii kunoo mallattoo ijaa kana cuqaastu lafee irraa ammayyuun ka'een jiru bifa kanaatiin isinitti agarsiisa jechuudha. Achi booda mallattoo ijaa kana akka cuqaastanii lafa barbaadan irraa bifa kanaatiin remove gootu jechuudha. Achi booda an amma isinumatti agarsiisuuf waan ta'e xiqqoo ishee ariifadhee isinitti agarsiisaatiin jira. Kunoo gaa hordoftoota xiyyaa ani isinumatti agarsiisuudhaaf haala ittiin kutachuu dandeessanii isin bifa kanaatiin kutu jechuudha. An kan biraa waan kutee qabuu fi duraan isinitti agarsiisuudhaaf jedheen kana akkas godhe jechuudha. Isan kutee qabuu irratti fayyadameen isinitti agarsiisa. Akka suuraa keessan bifa amma isinitti agarsiise kanaatiin kuttanii haala kanaatiin osoo hin taane kana caala bareechitaniiti irraa kaasuutii qabdu jechuudha. Backgroundii kana kunoo remove irraa gochuutii ni dandeessu bifa kanaatiin jechuudha. Kanaaf isin sirriitti irraa kaasuutii qabdu. An yeroo keessan qusachuuf jecha next jedhee nan darba jechuudha. Akka suuraa keessan edit gootanii fixanii gubbaa kanarra save kan jettu jirti. Save kana cuqaastu jechuudha. Achii booda save gootanii gara kanaa isin fida. Achii booda suuraan keessan haala gaariin kutamee yoo jiraate kunoo gubbaa kanarra mallattoo xiyyaa ni jirti jechuudha. Mallattoo xiyyaa kana cuqaastu
achi booda gara kanaa isin fida. By the way, PSRT inni duraan ani isinitti agarsiisee ture xiqqoo ishee kana wajjin adda adda ta'uutiin ni mala kun pro version isaa yookiin isa qarshiin bitamudha jechuudha. Kanas isiniif nan kaa linkii isaa Telegram kiyya irratti dhifama Telegram kiyya irratti isiniif nan kaa akkasumas illee viidiyoo jala isiniif nan kaa jechuudha. Bifa kanaatiin kunoo save ka jettu jirti save gootu jechuudha. Achi booda ammas save ka jettu jirti gaalarii keessan irratti save isiniif ta'a jechuudha. Achi booda gara booda deebitanii keessaa ergi baatanii booda akkuma argaati jirtan egaa background ani isiniin jedhe kunoo isa kana suuraa keessanii background kan isiniif ta'u jechuudha. PSRT keessan keessa akka seentaniini keessanii kan kaa'achuu barbaadanii ni filattu jechuudha. Kunoo akka kanaatti garanaatti dabartanii background ichi kunootti as jira jechuudha. Achi booda kunoo akkuma argaa jirtanii kana isiniif kaayetiin jira Telegram kiyyarraa ni buufattu. Yeroo xiqqoo booda immoo websaayitiin koo publikii waan ta'uuf websaayitii koratti isiniif nan gadhiisa waa hundumaayyuu jechuudha. Yeroo xiqqoof garuu ammaaf argachuu hin dandeessanii gaafa argattan isinitti nan hima jechuudha. Achi booda akkoo ishee garanatti akkas dabartan jechuudha. Add photo ka jettu jirti. Add photo kana cuqaastu achi booda suuraa keessanii kan background isaa irraa kaastanii ni filattu jechuudha. Kunoo an filadheetiin jira. Achi booda gubbaa kanarraa add kan jettu jirti. Add kana cuqaastu jechuudha. Achi booda amma akkuma argaa jirtanii an qulqulleessee bifa kanaatiin kuteetiin jira jechuudha. Amma wanti naafu kanarra bareechee haala dhugaa fakkaatuun irra kaa'utii narraa eegama jechuudha. Kanaaf bifa kanaatiin kunoo garanarraa irra kaa'eetiin jira jechuudha. Isinis bifa kanaatiin irra kaa'attu jechuudha. Amma akkuma argaati jirtanii kunoo addanarratti jechuudha. Iddoo kanarratti saayitiin kuni ka dhugaamine jechuudha. Saayitiin kuni omaa waa tokko editiin fakkaatu haala kanaan egaa haala dhugaa fakkaatu kanaan saayitii mataa isaallee jechuudha. Edit akkaataatti godhattan isinitti agarsiisa. Amma kan harka kiyyarraa saayitii wayii hin jirre yookiin yeroon kan irra hin jirre jechuudha. Kunoo isa duwwaa kana nan filadha jechuudha. Kunoo inni duwwaan isaa jechuudha. Kunoo akkuma argaa jirtanii harki koo duwwaadha jechuudha. Kana editiidhaan egaa sirreessuutii nan danda'a jechuudha. Kunoo akkuma argitanii ka'aatiin jira jechuudha dhugaa fakkeessee. Wow, kunoo akkuma argitanii egaa wanta hundumaa fixadheetiin jira. Zoomii godhee isinitti agarsiisuuf yaalaatiin jira jechuudha. Waanuman dhugaa irra jedhee jiru fakkaata jechuudha. Sirriimatti ilaaluu ni dandeessu. Kunoo waaman dhugaa irra taa'eetii jiru fakkaata jechuudha. Wanti hundi isaayyuu dhugaa fakkaata jechuudha. Kanaaf egaa bifan edit godhee kanaan edit gootaniinan homaa waan isinitti cimu hin qabu jechuudha. Amma kunoo gubbaa kanarra akka fixaniini mallattoon raayitii jirti. Mallattoon raayitii kana cuqaastu jechuudha. Amma wanti nu hafu saayitii harka keessanitti dabalachuutii ni dandeessu jechuudha. Harka keessanirra saayitii warri hin jirre jechuudha. Kana kan isinitti agarsiisuu fi wanti kun badaa ta'e osoo hin taane editingii akka isin bartaniif jecha jechuudha. Kanaaf editingiin hanga kamittiyyuu ni danda'ama jechuudha. Kun ogaa saayitii bifa kanaatiin jiru irraa isiniif kaaseetiin jira background isaa jechuudha. Kanaaf saayitii kanas isiniif kaa'eetiin jira isatti fayyadamuutii ni dandeessu jechuudha hordoftoota tiyya. Kunoo an irraa background isaa isiniif kaaseetiin jira jechuudha. Saayitii bareedaa kana egaa harkarra godhachuutii nan danda'a jechuudha. Kana gochuuf egaa saayitii sana akka kanatti ergi dhiistanii booda osoo waa tokko ittiin bu'in suuraa keessan zoomii gootu jechuudha. Zoomii yookiin ofitti suuraa keessan ni gootattu jechuudha. Akka ofitti gootattaniin kunoo gara harka keessanii lafa kaa'uu barbaadanii bifa kanaatiin ofitti ergi gootatanii booda kunoo kana qabuudhaan jechuudha. Ishee kana qabuudhaan gara barbaadanitti naannessuutii ni dandeessu jechuudha daawwattoota tiyya. Achi booda kunoo harka keessanirra akka keessaniin kunoo ishee kana qabuudhaan gadi xiqqeessitu jechuudha. Xiqqoo ishee gadi xiqqeessitanii bifa kanaatiin jechuudha. Akkuma argaa jirtanii dhugaa fakkeessuu fi yaalaatiin jira jechuudha. Kunoo akkuma argaa jirtan egaa gara dhugaa fakkaachuutti adeemaatii jira jechuudha hordoftoota tiyya. Wow, amma gara booda deebi'ee yoon isinitti agarsiise kunoo akkuma argaa jirtanii yennaa gara booda deebinu waan dhugaa fakkaata jechuudha. Namni kamiyyuu yoo zoomii godhe wanta dhugaa waan uffadhee jiru fakkaata jechuudha akkuma argaa jirtanii. Kanaaf egaa bifa kanaatiinidha kan isin xumuratanii jechuudha. Akka xumurtanii ammas mallattoo raayitii jirti. Mallattoo raayitii kana cuqaastu egaan bifa kanaatiin suuraa keessan xumuramee bareedeetii isiniif ba'a jechuudha. Kanaaf egaa waa'ee fuula ismuuzii akkaataa itti godhatanii nanna keessa yookiin gara fuula keessanii iddoo barbaadaniyyuu suuraan keessan bareedee yookiin immoo bugurii garaagaraa akkaataa itti ofirraa balleessitan kan jedhu viidiyoo yeroo darbe keessatti isiniif hojjedhee waan jiruuf isa daawwadhaan isiniin jedha. Akka viidiyoo suuraa keessan edit gootanii fixaniin mallattoo xiyyaa kana cuqaastu achi booda gara kanaa isin fida suuraa keessan gaalarii irratti seevii
gochuutii qofaadha jechuudha. Amma gaara Likootii deemee yoon ilaale suuraa sana nan argadha jechuudha hordoftoota tiyya. Kunoo gara gaara Likootii dhufeetiin jira. Amma akkuma argaa jirtanii kunoo piisaartii fooldarii annaaf taa'ee jira. Suuraa edit goone kaane isa kanadha jechuudha. Baay'ee tokko salphaa fi baay'ee namatti tola jechuudha. Yeroo kabiraan immoo viidiyoo editiillee wantoota garaagaraa illee isinitti nan agarsiisa. Suuraa kana caala bareechisanii immoo akkaataa itti edit gootanii suuta baraa wal faana deemna jechuudha. Wantoota baay'ee hojjechuu ni danda'ama jechuudha hordoftoota tiyya. Kanaaf egaa ammasti nagaannaaf tura isinin jaaladha isinin kabaja. Yaada qabdan immoo naaf barreessaa isinin jedha. Viidiyoo kana immoo laayik osoo hin godhin hin bahin isinin jedha. Ciao. Yeah, let's go. I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words and I put them all